namni dhalaa tokko bakka kanan dhufu akka afaanin seenaa dubbiitiin jaamanutti ijaanillee nama arku nama dhalchiisa waan jaaniif shanyii kanutti dhuumneedhaaf naddoollee ijaan hin garsiisan. Asitti immoo haalaan harkasaa akka hidhanii faxanii akka ajaa'ibaatti tumanii inni dheeraadha akkana gajja. Liji Iyyaasuun sun as keessatti hidhamuun isaa waan mirga ilmoo namaatillee hin eeggatin. Ani maqaan kiyya Siraaj Ahmed Kodheellee jedhama. Bakka amma seenaadhaan waa ibsuudhaa fi wal hubachiisuu dhufne kana gaara mul'ata Awraajjaa ta'ee aanaa Giraa waradaa jedhaniin raasaadhaatti akka jiddu galeessa tajaajila mootummaa yeroo saniitiif Awraajjaadhaan kennamu bakka san jirra amma. Haayile Sillaaseen sadarkaan ol guddatee mormii isaan jidduu jiru san ka'umsa godhatee lafa bakka duraan awraajjummaadhaan beeku kana karaa lamaaniinuu wanni dheeyse akka duraan baane bakka mijootu istirateejii ta'e laalee gaafa mootummaadhaan Liji Iyyaasuu bakka adda addaatti hidhee booda bakka hiikamuu hin dandeenyee fi jiru jireenyi isaatu akkuma eegumsa macarrashaa ittiin amantaatti harkatu godhee bakka tana imaalaa nama jaaniin mahandisa Armanii tataate dhalootaan asitti qaxaranii fidanii walta'iinsa isaaniitiin ummannummaan keenya kanaannoo kana jiru dhagaas mukaas waan barbaachisu biyyees gurmuun guuraadha amata lama manni kun jaaramee xumuramannaan hoggaa yaadatamu hoggaa dubbatamu beeta mangistii Awraajjaa jiddu galeessaa jaameetu hoggaa jaaramu kun egaa qolaa fi qololaan dhooysaan Haayile Sillaaseen itti asitti fayyadamuu deemu sun odoon beekamne biitti beeta mangistii mangistummaa san ta'uudhaan laffaatee jaarti. Dhugaa manni irraa xumurame eeyba xumura mana kanaatiif wajjin Liji Iyyaasuun dhufee hidhaa seene. Ani Alii Bishiraatiin jedhama. Qoraataa seenaatii fi aadaa barreeffamni kun በ1925 ዓመተ ምህረት መስከረም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ትእዛዝ የተሰራ ጃመቹ ጥሙሮሳት የቹ አቺ ቦደ ልጅ ኢያሱን በራ 1925 አሰነቹ ሩክሚ አፍር ቀባዳለይን ኩን መኖቲን ኮብኮብ ጅርቲ አፍረኑ አማ ሁላን ኢሰtti ሲንሰነን ተክቲተን ቆፍ ግቢና ነው ጉቱራ ተክቱመታን Tana namni biroo karaa madame keessaa namni amanamaa jedhame itti godhame qofaa itti dabra. Kana wanni agartan kun sibiilotiin tun girdoo gad deebisaniiti inni mooraa sana as keessa isaa kana deemeeti hafuura baafataa akka iddoo bashannanaatti lakkaawanii fi as keessatti gidirsan jechuudha. Dallayni kun fakkii fi hojjetame qabinsa namoomaa ittiin fakkeeffachuudhaaf hoggaa barbaachisaa as keessa sossohaa bilisaan jiraachuu jira jechuudhaaf ibsodaadhaan dalla jaarame kun ammoo gadi hin bahu asitti hin dhufu inni keessa bahee hin beeku seenaa isaatiin. Amma bakka mana hidhaa lafa jalaa bakka soogiddaa fi sibirtoorraa dalagamee qabbana qorra olaanaadhaan qophaa'e keessa jirra asi gidirfamaa ture jechuudha. Manni itti aanu sunis kanuma wal fakkaataa achi keessa akka bulaa ture. Bakka inni itti gartee ergaramni guddaanii fi adamni hamaan irra gaggeeffamu guyyaa keessa ejjuun nama rakkise jechuudha. Mana kana jalaa ol qabbanaawa qaamni isaanii qabbanaawa gubbaa qabbanaawa rakkoo hamaadha jechuudha. Seenaa nama ilma namaatiif akka manni kun itti ijaaramee fi dararaa adda addaatiif itti qophaa'e yoo ilaaltu waan nama ajaa'ibsiisaati. Barcumni kun kan laaltanii gartan kun kan sibiila adda addaa irraa hojjetame kun kan Liji Iyyaasuun irra taa'ee ibiddatti ooyefatu jechuudha. Inni kun ni qabbanaawa, duudatti ni qabbanaawa, hudduttis ni qabbanaawa. Innummaan kunuu kan Liji Iyyaasuu dhukkuba irra buusu jechuudha. Bakki tun bakka inni shubbixiidhaan rasaasaan itti dhawame jedhee shakkamu yaadotni adda addaa waan kanaas ni ja'a
kabiraatis asittuun ajjeefamnee fuudhamee kuttes kajuu jira tilmaamni adda addaa baay'eedha haga ammaatti qoratamaa jira. 1928 gaafa Haile Sillaaseen gama London ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሂደቲ እየተጣሊያኒፍ ደሙ ጠላተ ኸይሲራ ሐማዳ አስዲፍቴ ደምቱ እቱን ደብቱ መንግስቱማ ኸይጃሜ ወር ጎርሴ ድሬዳ ራ ላንድሮበር ሸራና ስዱፍቴ ወረ ቦለቆቱ ሐሁጉስ ቆታ ኦሉ ገልገላ ወረቆቱ እታው ዋለማ በቃ አፍሩ ይቆተም ነምቺ ግን halkan ከይሰ ፉደሜ በካ ደቀ ደበም